nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoo nagaan nuu laatee mana jiraannuuf mandara jiraannu biyya jiraannu keessatti waaqayyo nu eegee akka kanatti ganama kana fuula isaatti argamne akka isa waaqessinuuf carraa guddaa kana sanuu kenne maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Bara isaa gadee yoo ta'e iyyuu bara ba'anii galuun ta'anii ka'uun rafanii dammaquun ammaatu yoo ta'e iyyuu waaqayyo waan nu gargaareef jirra. Inni jiraachise waaqayyo galataa argatu. Barri gadeen akka bara kanaan jiru bara buqqisoo bara wanti dhagaan gurra namaatti hin tolle argan ija namaatti hin tolle bara odeeffannoon jiru hundumti nu nama jeequ nagaan iddoo tokkitti itti barattafe harka Yesuus bichaa kee nagaan bara jiru bara waan gaarii Yesuus bichaadhaan dhageessan bara akkasii kana kee waaqayyo isa nu jiraachiseef galanna ta'u. Egaa waaqayyo nu gargaareera yeroo kanas akka kanatti dubbii isaa akka dhageeffannuuf carraa guddaa kana nu kennee fuula isaatti walitti nu qabeera. Teessanii dhaggeeffattu waan ta'eef dhaabannee kadhannee teenya dhaggeeffannu ta'a. Dhiifama isin rakkise yoo ta'e ulfina sagalee waaqayyoof dhaabannee tuma dhaabachaa jirruumee waaqayyoon kadhanneetu teenyee immoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffanna. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Tuma kadhannaa keessa jirruun kutaa nuu kenname keessaa wangeela Maatewos 24 lakkoofsa 36 irraa kaasisa jiru dubbisa kadhannaa makeeyotu jirru. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaaf yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollee kanan beekan. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti hin argamu, inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartiin lama dhagaa daakuu tokkotti hin daaku, isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessa yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuun itti dhufu utuu beekee hin dammaqaa. Mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa. Ilmi namaa yeroo isin quban qabaatin ittiin dhufaa jedhee. Kadhadhaa hin kadhanna. Alas manas kan jirtanii garaa keessan keessatti waaqayyoon galateeffachaa na duukaa bu'aatii waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Waaqayyo yoo dubbate malee namni dubbachuu hin danda'u. Inni immoo dubbate lafa garaa isaan nama gaata. Dubbiin namaa karaa nama dhaaba, dubbiin waaqayyoo galmaan nama ga'a. Dubbiin namaa nama naaffisa, dubbiin waaqayyoo miila haaraa namaa laata. Dubbiin namaa nama miidha, dubbiin waaqayyoo garuu cabaa namaa fayyisa. Dubbiin waaqayyoo gara keenya akka dhufuuf mee ganama kana galateeffachaa kadhanna. Namoonni addana dhaabachaa jirtan kun ganamaa kaatanii akkasiin kadhachaa gammadaa fuula waaqayyoo teessan argaan jira. Ammas itti fufnee waaqayyoon galateeffachaa kadhanna. Alas manas kan jirtan ija keessan ishii jedhee walirra bu'a taanaan walirra buusaa waaqayyoon galateeffadhaa. Indida taanaan immoo ittiin rakkatinaa. Warri ishiin isinii jedhu immoo waaqayyoon galateeffadhaa ija keessan walirra buusaati. Yoo ija keessan banattanii olii gadi ilaaltan nama argitu. Yoo dunuunfattan garuu waaqa wajjin wal argitu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Ati jirtaaf jirra. Mootee nu moosifte. Dabartee nu dabarsite. Caaltee nu caalchifte. Irra ooltee irra nu oolchite. Du'a keenya karaatti hambifte. Balaa maqaa nu dhaatee manaa ba'ee karaatti hambifte. Salphina maqaa nu dhaatee manaa ba'ee karaatti hambifte. Jira sabni kun karaa kee. Jira abbaan kun karaa kee. Jirti haati kun karaa kee. Jira dargaggeessi kun karaa kee. Jirti dargaggeettiin kun karaa kee. Jiru daa'imoonni kun karaa kee. Jira sabni kun karaa kee. Warra du'i balbala ga'e yaa Waaqayyo du'a oolchitee kunoo moo'ichaan nu dhaabdeetta. Jirra. Jirra. Jirra.
jirra nu jiraachifnaan oolleerra nu oolshinaan baraaramneerratti nu baraarraan hafeera du'ii keenya isa namni nuu sodaate keetti fiiddee nuu dhufte. Haleluuyaa nuu dhufte. Saatiin nuu bitame nu nyaanne wayyaa baatee taa'e. Nu nyaanne nu nyaanne nu nyaanne galgala gaddaa dabarsite ganama gaddaa dabarsite bara gaddaa baay'ee dabarsite culullee hamaa mana keenyarra naanna'e bakakkaa sagalee kee dha'e warri gammadan iyyaati. Haleluuyaa jedhame daduuka. Zara latana bara labaste kabora labashida labora lababashida. Nu bulleessuu dhufee bullaa'e. Nu awwaaluu dhufee awwaalame. Nurra ooluu dhufee irra oolame. Reeffa keenya gadi gootootu dhufee reeffisaa gadi gootootame. Jirra karaa kee, jirra karaa kee, jirra karaa kee. Jirra. 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 Jirra balaa uumamaa ollee. Jirra balaa nam tolchee ollee. Jirra bakakkaa baraa ollee. Jirra caamsaa baraa ollee. Jirra du'arraan gadee ollee. Jirra boo'icharraan gadee ollee. Warri isinitti tole iyyaati ameen jedhaaka. Jirra. 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 Jirra jiraataa koo. Jirra jiraataa koo. Jirra jiraataa koo. Saatinii seetanni mana keenyatti gotote bakakkaa sagalee kee daake. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nu keessa dibaabee kee jala. Amen. Nama fira dhabee fira taate. Nama badee barbaacha dhabe jedhee barbaacha taate. Nama cabee wallaansa dhabe jedhee wallaansa taate. Nan salphadhe nama jedhee kabajje. Wayyoo eessan lixa nama jedhee dhatte harka qabde. Warri kaannisaa warri kaan itti rakkatina. Warri waaqayyo akka isinii dhufe beektan garuu lama jirtanii alaamana iyyaati. Haleluuyaa jedhame daduuka. Bora la bajana bora la basika bora jina bora la bashida na bora la baya basika bora. Barnee barbaacha dhabne qabne wallaansa dhabne dhukkubsannee baay'inaan dhabne ulfaadhu bara baraan amma boqottuun gidduutti ulfina kee mul'isu dubbii kee nutti dubbadhu kanaan kan mormu mirgan argati akka tafu saba kana gidduudha itti ulfaatu irreen kee yaana buqqaannaa soor mooticha Baabiloon tulluun tolbaatee dachaa Baabilooniin gad ilaaltee ogummaa kootiin kana hojjedhe jettee of jette of tuulte ol of qabde
akkuma leenci caakkaa laga Yordaanos bobbuu keessaa ba'ee marga lalisaarra gangalatu irree koon sirra gangashaa'e. Waan saba kanarra gangalate irree keerra gangashiif. Humna keerra gototiif. Sin awwaala barana kan jedhe awwaalamu. Namaa darba malee siin darbu kan jedhe yeroo kana maqaa Waaqayyoon gurra keerra hadhaamu. Lafti haaraan siima bari'uudha. Gooftaa ko. Gooftaa ko. Gooftaa ko. Yesuus gaafa dhukkuba. Yesuus gaafa gidira. Yesuus gaafa namni namarraa godhu. Yesuus gaafa dukkana. Yesuus gaafa rakkina. Yesuus gaafa muka qabataa dhabanii. Lubbuu si barbaadu jira kottu harka ishee qabi. Natti dukkanaa'e kan jedhee jira kottu harka isaa harka ishee qabi ati Waaqayyo. Nutti dubbadhu. Yeroo kana nu eebbisi. Yesuusiin ameen. Ora ulfaadhaa. Sagalee Waaqayyoo gabaabaatti yerootti walii wajjin ilaallu ta'a. Sagalichatu gabaabaadha tun ta'e yeroon keenya amma sagalichaa jiru waan waliin fudhanneef gabaabseenaa isaa jechuudha malee sagalichi baay'ee dheeraadha. Dubbii Waaqayyoo guyyaa irraa walii wajjin ilaallu Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 kaasee isa jiru kutaa siraa walii wajjin ilaalla. Kutaan keenya irra jiran hundumti isaanii kutaa baay'ee ulfaatoo immoo ilaalanii baay'ee sammuu namaa keessatti seensi guddaa namaa laatanidha. Yerichaa wajjinis kan sagalee wal fakkaatanidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 hanga 44tti amma dubbiseera. Kallattiimaan gara yaada isaa walii wajjin laaluudhaanna kan isin dhibu sagalee kana dhattanii gaafa ilaaltanii wanta baay'ee jireenya namaa sodaachisu baay'ee keessa jira. Kutaa kanatti mata dureetti ilaachuudhaaf baay'een ilaalee gaafa sagaleen kun natti himameeti yookaan sagantaan kun natti himameeti baay'een ilaalee mata duree adda addaa achi keessaa baasuu dandeessu. Itti garuu mata dureen achi keessaa baasee qaba. Wangeela Maatewos 24:36-44ttidha. Gara yaada isaa yookaan mata dureen isin ilaallu kanatti utuu hin naqin wangeela kana kan barreesse eenyu kan jedhuuf abbaama wangeela kanaa Maatewostu barreessa. Barreessaa wangeela kanaa Maatewosidha. Kan inni barreeffame bara 63 dhaloota Kiristoosiin booddee bara 63 keessa akka ta'e beekamaadha. Maatewos jechi jedhu yookaan maqaan kun maatis jecha jedhurraa dhufe jedhu beektonni baay'een. Maatis yookaan herrega sammanuu jennu maatis jecha jedhurraa akka dhufe. Namni kuni naannaa galaana Galiilaa nama jiraachaa ture akka ta'e beekamaadha. Naannoo galaana Galiilaa jiraachaa nama turedha. Naannaa galaana Galiilaa jiraachaa ture. Hojiinsaa immoo nama qaraxa fuudhuudha. Kanaaf iyyuu namoonni beektonni gaafa dubbatanii maatis isa jedherraa dhufe isa jedhu kana qaraxa achi walitti fidanii maqaan isaa akka inni itti mogga'e akkasittiin haasa'u. Inni gara biraan maqaan isaa Leewwii nama jedhamu ture. Kanaaf Maatewos jedhanii maatisitti yeroo inni geeddarame argina. Inni nama qaraxa fuudhu akka ta'e beekamaadha. Hojiinsaa qaraxa fuudhuudha. Tuu gara Yesuusiin hin dhufin jechaadha. Maatewos kun waa'ee Yesuusiin yommuu dubbatu akka Maarqos, akka Luqaas, akka Yohaannisitti otoo hin ta'in inni mootiidha jedheetu waa'ee Yesuus Kiristoos kana cimsee dubbata. Baratti mootiin hin argaman jenne kee mootiin hin dhalataa hin argamaa jira baran jedhamne keessa Yesuus mootiidha jedhee waa'ee Yesuus Kiristoosiin cimsee nama dubbate ta'uusaa argina. Inni gara biraa wangeela Maatewos boqonnaa 3 keessatti gaafa ilaaltan immoo waan dinqii tokko argitu. Namni qalbii diddiirratee jireenya mootummaa Waaqayyoo yookaan Yesuus isa dhufe kanaaf jiraachuu akka qabu wangeela Maatewos boqonnaa 3 kana keessatti argitu dhattanii wangeela Maatewosiin guutummaa isaa dhattanii agartanii waa'ee Yesuus Kiristoosiin ciminaan yeroo inni haasa'u argitu. Wangeela Maatewos 24 isarraa kana dhattanii gaafa ilaaltan lakkoofsa 36 irraa kaaftanii gaafa ilaaltan
waan nama dinqu tokko argitu akka jira. Lakkoofsuma soddomii jaarraati yommuu dubbisan akka jira. Yesuus itti dabalee yeericha sanaaf Yesuus itti dabalee guyyicha sanaaf yeericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollee kana hin beekan. Mata dureen isin ilaallu waan guyyaan isaaf yeroon isaa hin beekamnetu dhufaa jira. Maal gochuu qabna? Randeebi'aa. Waan guyyaan isaaf yeroon isaa hin beekamnetu dhufaa jira. Maal gochuu qabna? Waan guyyaan isaaf yeroon isaa hin beekamnetu dhufaa jira. Maal gochuu qabna? Waan nama baay'ee jedhaa dhokate dhaloota jedhaa waan dhokate tokko argitu iddoo kana keessatti. Lakkoofsa soddomii jaarraa dhattanii gaafa ilaaltanii ergamoonni akka hin beekne Yesuus inni deebi'ee gara biyya lafaa dhufu kun iyyuu waan ta'uuf jedhu kana abbaan isatti akka hin himne akka inni dubbatu argitu kutaa kana keessatti. Yesuus biyya lafaa kana irra jiraachaa ture gara abbaa isaatti gaafa ol ba'e waan tokko dubbatee deeme akka jedhu gara abbaa koo nan dhaqaa deebi'ee moo gara keessan nan dhufa dhaqeen iddoo isinii qopheessaa iddoon jiru sana isinis akka jiraattaniif deebi'ee gara keessan nan dhufa gara ofii kootiitti moo isin deebi'ee dhufee sinan fudhadhaa nan deema nan deebi'a torogolaatiin hordofaa nan deema nan deebi'a. Yesuus yoo na deeme isinii wayyaa eetu deeme yeroon deemu sana deebi'ee gara keessan dhufee nane gara ofii kootiitti moo isin fudhadhaa iddoo an jiru isin akka jiraattaniif dhufeen isin fudhadhaa. Amma bara kana keessa baay'ee kan dagatame dhufaatii Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee mana ijaarrachuutu yaadatame malee, waa'ee fuudhuutu yaadatame malee, waa'ee heerumuutu yaadatame malee, waa'ee barachuu yaadatame, waa'ee nagaduu yaadatame malee, waa'ee dhufaatii Kiristoos bara kana kee dagatame. Sheekalatti noo ishee ilaalla caagoonii ganama kana. Waa'ee yeroo isaan beekamne tokkotu dhufaayira. Ganama ta'uu isaan beeknu, guyyaa ta'uu isaan beeknu, galgala ta'uu isaan beeknu, sa'aatiin isaan beekamu, daqiiqaan isaan beekamu, maayikiroo sekeendii isaan namatti hin himamne, waan nama jalaa dhokate guyyaan isaa hin beekamne tokkotu dhufaayira. Otuu guyyaan isaa beekamaadha ta'e namni addana taa'u kun inni calalaqii, inni burqaa jaatoo, inni waldaa guddaa, inni dargee, inni qansoo, inni eessaa hundumtuu qala silaatuu guyyaan isaa beekamaadha ta'e Yesuus guyyaa kana innos waan guyyaan isaa dhokate. Turgodaan eeggifadha. Innoosee guyyaa isaa utuu guyyaa isaa nutti meera ta'e amma tuunni ji'arraa dhufuu isaatti beekna ta'e ji'arraa kana dhufa tuunni jedhe ta'e ammarraatti waan barbaanne gochuu dandeenya. Hatuun hin danda'amaa, sobuun hin danda'amaa, ejjuun hin danda'amaa, dhuguun hin danda'amaa, nama loluun hin danda'amaa, waan barbaadan gochuun hin danda'ama sila. Yesuus garuu maal godhe guyyicha dhoosse. Waan guyyaan isaa hin beekamneef waan guyyaan isaa hin beekamne kun as adeemaa jira. Milikkita isaa gaafa ilaaltan taatee taa'aa jiru immoo gaafa ilaaltan kiristaanotaaf guyyaan kun dhokataa hin fakkaatu. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 gara teellaa isaatti deebita hidhatanii gaafa ilaaltan yeroon gara dhumaa gaafa ga'u maaltu ta'a akka deemu sagalee Waaqayyoo dubbate taatee hidhatanii akka ta'u. Phaawulos Timootewosiin gaafa gorsu akkasittiin jedha guyyaa gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhuudha. Yeroo gara dhumaatti kiristaanni gobosiin yeroo kana Yesuus akka dhufee balbala ga'e dammaqee eeggachaa jira. Warri dhageessan guddisaati ameen. Ameen. Maal jettan ameen jettanii laata? Kiristaanni gobosiin amma waan ta'aa jiru malee. Maaliif beektu Phaawulos Timootewositti gaafa dubbatu akkasidha. Guyyaa gara dhumaattidha. Yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonnidha ofittoo, sassatoo, arrabsitoowwan, warra galatan qabne, warra dabarsanii nama kennan, warra abbaa isaaniif hin abbooman, warra haadha isaaniif hin abbooman, warra waan isaanitti tolu jaallatanii ta'u namoonni akkas ta'u warra dabarsanii wal kennan.
Otuma deemnu inni kun dhufee nu bira ga'e. Kanaan yeroo yeroo dhumaa ta'uu isaa keetti beekaman. Kanaan iyyuu waan yeroo isaan beekameetu faayaan. Jimaata hin jenne, kamisa hin jenne, qiyaamee hin jenne, sanbata hin jenne, dabiloon hin jenne, badhaasa roobii hin jenne, guyyaan isaan beekamu, sa'aatiin isaan beekamu, garuu ta'u dhufaa jira. Yeroo isaa sadeemaa. Yeericha sadeemaa. Jireenya kiristaanota bara kanaa fi jireenya sagalee waaqayyoo isaan dubbachaa jiru kanaa walitti fidanii firoomsuu barbaadan waliin argu bara kana kee. Waan yeroon isaan beekamne balaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf waan tokkoon isinitti hima. Keessummaan isin baay'ee jaallattanii, baay'ee kabajan, baay'ee iddootti laattan tokko. Dur isinii bilbilee dhufaa. Gaaf tokko garuu dinqatuma ganama ka'ee yeroo sa'aatii torbaa konkolaataa irraa bu'ee otuu si mana xaragatiin soofaatti otuu wayyaan geddaniidha. Keessummaa kabajamaadha. Baay'ee kabajuu baay'ee iddootti laata. Hin jaallattuu iddoo guddaatti kennitu. Otuu siin soofaatti wayyaan geddarin. Otuu pooppoon ijoollee karaa irraan fuudhamin. Otuu kosii lafa bu'ee wayyaan inni miicame achirra taa'u, wayyaan inni ganaa miicamu achirra taa'u. Katabelee yoo nu dhufee walitti hin gammaddu moo naatu? Nama harka walitti nama reebsisay. Nan dhufane yoo ni dawwale maal gootu? Wayyaan soofaa inni irra ture irraa ka'ee keessummaa cimaa dhufaa jira waan ta'eef jedhanii saanduqa kee taa'u fidanii itti qayyaranii. Pooppoo ijoollee mana borootti dabarsanii. Mana kaleessa xaragamne saaraa ishee naanna'anii xaraganii. Keessummaa dhufaa hidhanii ixaana kaleessa mana kee xaareen beekne aarsanii. Warri kaan immoo maashee maqaan ishee maanta maqaan ishee sandalii tokko soo jira wanti buus godhan tokko. Air fresherii. Maayitan? Air fresherii. Fresherii? Air fresherii. Isa baaka qanii bitanii nama cimaa dhufatanii mana urgeessanii gaafa olli ta'ee dhufee namichi ollitu yeroo hundumaa manni kun akkasuma urgaase. Garuu maaliif jedhamee akka godhan? Maayitan? Shiroon gamaan qophaa'ee, xiqil goommaniin gamaan qophaa'ee, foon gabaa dhaqanii dhimma kiiloo yoo taatu bitanii, waan tokko kana maal maqaan ishee biifee godhanii babbareechanii maqaawu. Yeroo hundumaa akkasitti nyaatama si'an. Garuu isaan miixatanii ciniinsifatanii nama guddaa dhufe waan ta'eef akka goona jedhaniitu kan hundumaa mijeessan malee yeroo hundumaa akkas miti mana sana kee biifee miti yeroo hundumaa gaabii shiroonni buyyuu jira miti maal jira yeroo hundumaa masqala miti yeroo hundumaas immoo akkas miti. Kanaaf yeroo hundumaa miti. Yoo inni dingata namarra ba'ee nama naasisa. Maanatti himne reettu. Waan qabdanii waan dhiiftan wallaaltu. Al tokko soofaatti wayyaa geeddaru, al tokko pooppoo karaarraa kaasu, al tokko wayyaa sammii camin, al tokko wayyaa samii came fuudhuudhattu. Noonaa kaa'eettu wal fiiddu maaloo nan qaanee nan salphadhettanii walii gadi fiiddu. Yesus Kiristoos kanarra kan caalutu dhufaa jira. Keessummaa amma sin naasisu dingata sinirra ba'ee isin naasisu kanarra kan caalu ilmi Waaqayyoo dhufaa jira kosii hara. Ameen jettanii walii dhageessan. Nama sin buqqeetaa ol kan qabaa akka jedhame Yesuus dhufaa jira kosii inni hin barbaanne harii eegeedha. Asiroo gootanii muguungumtanii turuma godhaati Yesuus ilmi Waaqayyoo dhufaa jira kosii sana harii duraa'edha. Warri kosii haratanii ta'an hin gammadu gaaficha. Mee ameen jennu? Kanaaf iyyuu al tokko fudhatanii hidhatanii gaafa ilaaltan mana barumsaa keessatti barsiisaan tokko otuu qormaata ijoolleetti himin borii masaa ganama dingata dhaqee irra baasa. Barattoonni gaafa sana hin gammadu moo naaru? Barsiisaa tokko jira biyya keenya baay'ee barsiisaa cimaa tokkodha. Sinitti wace yoo ta'e dhiifama. Barsiisaa ilanyaa tokko jira. Ganamuma barii dhufeetu gadi ba'aa arraba tanaa qabdu jedha. Maqaa gooftaa maal barsiisaa ilma nu gube nutti himu achaa gadi yaala. Isayyuu gaafa fidee kennummoo hundi isaa diffaayiniidha. Fatanaa keessaa moo wanti nama qoru maayi?
Maaltu turuu dhamma batanaa kee maayitti gammaddummaa barattuun tu filannoo ta'ee tu tiruu foolsii ta'ee tu maachingii ta'e namatti tolu akka difaayinii nama qoru lafarraa jiru gaafa Yesuus dhufu mi'a difaayinii lafa tanaa baay'ee isa difaayinii sana dabbaluuf immoo har'a filannoon Waaqayyo akka siree Israa'elootaan waan nama fuula kennu rakka'a har'a filannu jireenya bara baraa barbaadda yoo ta'e har'a filannu du'a bara baraa yoo ta'e har'a filannu filannee Waaqayyo wajjin jiraachuu danda'u. Haraamati qabattee jirtu kanatu mana kee galgalaatti si geessu. Wayina keessa guddisaa qaamee jira. Haraa kana jirtu kanatu deemsa nama deemaa jirtu kanatu mana keessa galgalaatti si geessu. Warri mana bariisa bara baraa qabatanii tani abidda bara baraatti. Warri karaa jireenya bara baraa qabatanii jirtan immoo isin immoo isa namatu karaa isin qabatanii jirtan kanatu kana jireenya bara. Harka filannoo namatti tolu jiru. Filannoon namatti tolu. Ijoollee tokko tokko akkas godhu yeroo filannoon ni batanaa dhiyaatu rifeensa mataa isaanii buqqisu. Rifeensi tokko buqqaanaan deebii aare. Goote tokko lama buqqaanaan deebii baare. Hojiin kee akka tokko dhaqee mataa birraa ta'e akka seete tajaajila tokko jechuudha. Inna fedha yoo sanii buqqee deebiin siidhe amma mokoon hundumtuu iyyuu nafe googiliinsaas FB'insaas maaloonsaas nafe walii gadi ta'e bara kana maaluma isheeyyuu kanaaf balaa guddaan barsiisaan ganama dhufee gadi baay'ennaan adagaa guddaan otuu kaleessatti meedheen gaddatti meedha ta'e amma barsiisonni tokko tokko immoo akkaseen iddoo akkasiitii qoramtu waan ta'eef asii amma siitti dubbisaa jiru. Enggak mucaan koo kutaa sadii barata beetelee akka sadii fatanaa isaanii namoonni achi jirtan beekuu dandeessu. Fatanaan isaanii Finfinneetti bahee dhufe natti fakkaata iddoo abbaan qabeenyaa jirutti. Innaa fatanichi wal dhaala baay'ee barsiisonni isaanii hin beekan baay'een isaanii filannoo qabaa maachingii qabaa jedhanii gaafachaa turan mucaa makooyyuu hin qabu waan tokkoyyuu jedhe. Mucaan immoo xinnoo ishee yaada barumsa. Innaa barumsa isa isaan soshaalii keessatti baratan isa gara biraa keessatti fideef ijoolleen gadi ba'anii hin baranneem jedhan maali ennaan isa kan biraa keessatti baranne kan biraa keessatti fide malee baranne irraa jedhan abbootii koo iddoo wal gaddeessiisanii fidan malee barataniif hin tamaarreessa jechuun hin danda'amu guyyaadhuma kunoo sii lallabame sii faarfatame sii raajame sii kadhatame sii qaddasame hin dhageenye jechuun hin danda'amu guyyaadhuma. Isuma isin dhageessan sanaan immoo isinitti baradamaa jedha sagalee Waaqayyoo waan ta'eef. Kanaaf iyyuu har'a waan guyyaan isaan beekamne nutti adeemaa ijaa jiru wanti nuyi gochuu qabnu inni tokkoffaan maal yoo ta'an tokkoffaa maal gochuu qabnu inni tokkoffaan dammaquu qabna. Kiristaanni dammaquu qabna. Naannoo qabxii alfa shanan tokko ariifadheen isinitti maa kiristaanni dammaquu qabna. Dammaquu kana achi kan wal qabatu Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 dhaqanii gaafa ilaaltan akkasidha. Yeroo itti dura manne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa Roomee 13:11. Waa urgaa'ira waa dhufaa'ira foolii wayii dhaga'amaa'ira warri ilma Waaqayyoo eeggachaa jirtan waa urgaa'ira. Maaloo iyyaati nama jirtanii ameen jedhaa. Phaawulos warra Roomaatiif gaafa barreessu akka jedhu yeroo itti dura manne caalaa guyyaan dhufaa'ira. Amantoota waldaa Roomaa keessa jiraatan yookaan biyya Roomaa keessa jiraatantu isuma amanan sana qabataniitu jireenyi dammaqinaa isaanii irra jiru. Tikeettii jalqabaa baatanii taa'u. Ajandaa jalqabaa qabatanii taa'u.
dammaqanii waaqayyoochin haasa'u waaqayyoochin adeemu waaqayyoo beekkachuu waaqayyoo jiraachuun jireenya isaanii keessa jiru. Waanuma maqaa sanaan galan isaanitti fakkaata. Waanuma jireenya iddoo masana dhaqanii waan ta'aniif waldaama waan dhaqaniif waan jireenya bara baraatti galan isaanitti fakkaateetu warra ta'aniif jireenya dammaqinaa warra dhaban waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf jireenya dammaqinaa warra dhaban yeroo itti dura manne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokkeedhaa kutaa sanarraa guyyichi dhiyaata. Kanaaf isarraatti dhufeemmoo kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu hunduma isaa ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa guyyaa keessatti hin hojjetan isa kan waaqayyoo hin hidhanna. Mi'a jallinaa gannaa haasaa jallinaa, ilaalcha jallinaa, adeemsa jallinaa, karoora jallinaa, ba'anii galuu jallinaa gannaa. Isa dukkana keessatti hin hojjetan hojii dukkanaa ofirraa fuunee gannaa. Dhaloota baay'eetu dammaqina hin qabu. Sagalee waaqayyoo keessaa waa'ee dammaquu kana waa baay'ee ilaaluu dandeenya. Ergaa Ibrootaa keessa irratti gaafa dubbistan akka jedhamu warra dammaqanii isa eeggatanitti dhufni isaa akka hattuu miti jedha. Warra dammaqanii isa eeggatanitti akka hattuu miti isaanii. Maaliif qophaa'uudha karoora hundumaa. Mucaan durbaa manatti naqatamte yoom akka heerumtu beekti. Cirfaan nafuu, moqorqoraan nafuu, distiin nafuu, eeleen nafuu, wanti hundumtuu nafuu inuma beekti hunduma isaa. Beellamni immoo guyyaadhaan fuuldura jira. Yoom akka heerumtu beekti. Akka ishee gabaadhattee butamtee miti. Dur yeroon baadiyyaa jiru nan beeka butiin jira. Ammallee hafeera. Mootummaa kana waaqayyo isaa eebbisu malee nan bisee. Mucaa masagantaa hirumaan qabne butu dur. Haati ashaboo bitii, barbaree bitii, shunkurtii bitii birriitti laattee qabaattee ergiti. Caakkaa makee ta'aniitu nama shan ja'a ta'anii macaakkaa kee ta'aniitu isheen achii galtuu eeggatu. Jam godhanii mati kaballaatti cuccufanii mati fuudhanii galu. Dingaatuma butan. Tarii namni butamtan jirtu hiree. Kottaa daraa isinirraa dhaga'u wayyaa nutti maame akka itti butamtan gaaficha. Sagantaa heerumaan qabdu kun hin qabdu sagantaa isaa. Ashabootu isheen baattee deemtu kanaadhaatu barbaree baattee deemtu kutanii ma fuudhanii galu. Tokko tokko immoo hiriyaa ishee eeganiitu haadha isheetti kenni kana hin. Isheen itti kennattee qabaattee ergitee haadhatti kenneef. Tokko tokko immoo jirma fuudhanii tokko tokko immoo bishaan itti bagannamu. Cirfaan mana jiru, distiin mana jiru, moqorqoraan bitame jiru, eeleen bitame jiru ganaa dhaqanii ganda namaa ka'anii moqorqoraa bituu gabaa ba'u. Barritti gabaa ba'anii waan binneen dhufa irra dammaqi. Haaloo guddisi ameen. Maayitan qophaa'ina isaa qabdi. Maayini kwaariin walitti gugungumtu nama butamee jira kwaarii kee. Maal duroo amma hafe malee duroo jira. Yooti diddanni isaa dur amma hafe malee asaasanii naan hin jedhe. Dammaquutu barbaachisa. Warra dammaqanii isa eeggataniif waaqayyo yeroo hundumaa akka misirroo ishee gara mana heerumaatti gara mana isheetti adeemaa jirtutti ilaala. Kiristaanni dammaqee yeroo hundumaa gooftaa Yesuusiin eeggatu akka mucaa durbaa mana teessee mana ishee isa boriif qophooftuuti. Yoon naqee kana maatiin gaafadhu eelee, xuwwee maatiin gaafadhu eelee, maatiin gaafadhu cirfaa maatiin gaafadhu kan kottan fayyadamaa kana fudheen deematte akka ishee mana teessee qodaa bitattuuti. Kiristaanni dammaqee waaqayyoo wajjin jiraatu akka mucaa durbaa isa ishee bor mana isheetti adeemtu har'a watuu manaan bayyinoof qopheessituuti. Har'a yeroon jira of qopheessi. Dammaquudhaan Luqaas boqonnaa 2 dhattanii gaafa ilaaltan waan dinqii tokko argitu lakkoofsa 8 irraa. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra. Tiksoota argina iddoo kana kee
Yesuus gaafa dhufee dhalate Beetlehem biyya Yihudaatti dhalate. Beetlehem biyya Yihudaan kun mandara hundumaa irratti innoo biyya hundumaa irratti innoo magaalaa hundumaa irratti innoo saba hundumaa irratti innoo achi keessaa waan gaariin hin ba'a jedhamee yaadamee hin beeku. Baratti mootichi Heroodis dhaloota geggeessu yookaan mootiin Roomaa ta'ee jiru Agusxoos mootichis dhaloota caalsisu galmeeffatu keessadha. Yesuus garuu gara biyya Yihudaa yookaan karaa Maariyaam karaa biyya Yihudaa Beetlehem biyya Yihudaa keessatti gaafa dhalatu kan isin dhibu warra dammaqanii dabaree hoolota isaaniitiin fatan dammaqanii Yesuus Kiristoosii kan argaa warra dammaqanii warra dhageessan guddisaa ameen. Yoo dammaqte Yesuusiin hin argite. Intineessisan na jalaa sagalichi. Yoo dammaqte jireenyi kee dammaqee Waaqayyo wajjin jira yoo ta'e Waaqayyoon hin argite. Ima guddaan naannoo isaaniitti ibsee tiksoonni immoo darabee dammaqanii hoolota isaanii ilaalu manni mootummaa gurguddaan otuu jiru beektonni baay'een otuu jiranii namoonni baay'een otuu jiranii tiksoonni warri dammaqanii hoolota isaanii ilaallatan Yesuus Kiristoos isa biyya Yihudaa yookaan Beetlehemitti dhalate sana argan. Ergamaan Waaqayyo immoo dingata dhufee isaan bukkee dhaabatee akkas jedhe. Isin yaa namoota nanaa hin sodaatinaa. Dingata dhufeedha. Hin sodaatinaa. Harrafa isaan mandara Daawitiif dhalateera kan jedhuti tiksoota dammaqan sana tu'an. Kanaaf dammaquun barbaachisaa. Guyyaan ga'aa jira. Yeroo ga'aa jira. Dhufaa jira isa Waaqayyo jedhee dhufaa jira dammaquun barbaachisaa. Kanaaf iyyuu waan guyyaan isaan beekamne kana jalaa ba'uudhaaf dammaquun barbaachisaa akka ta'e argina. Dammaquun barbaachisaa akka ta'e. Inni lammaffaani Waaqayyoof abboomamuutu barbaachisa. Waan guyyaan isaaf yeroon isaa hin beekamne kana jalaa ba'uudhaaf Waaqayyoof abboomamuutu barbaachisa. Dammaquu kana jalatti tiksii baay'ee laachuu nan danda'a garuu yeroo keenya wajjin adeemna. Waaqayyoof abboomamu seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 keessa Deebiit 28 lakkoofsa 1 Isaayyaas 1:19 uumama 12:1 seera uumamaa 7:1 keessa Deebiit 28 lakkoofsa 1 Isaayyaas 1:19 seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 Waaqayyoof abboomamu waan guyyaan isaan beekamne yeroon isaan beekamne abbaa ilmi kan hin beekne ergamoonni waaqarra jiran kan hin beekne kana jalaa ba'uudhaaf waan yeroon isaa dhokatee nutti adeemaa jiru kana jalaa ba'uudhaaf Waaqayyoof abboomamu barbaachisaadha. Kutaa keenya irraa lakkoofsa 37 dhaqanii gaafa ilaaltanii bara Noohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin taa'edha. Lakkoofsa 37 gubbaa dhaqaa ilaalaa. Bara Noohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin taa'edha. Maaltu ture bara Noohitti maaltu ta'e? Taatee attamitti ta'e? Maaltu ta'e? Seera uumamaa boqonnaa 5 gubbaatti deemtee hidhattanii gaafa ilaaltan Waaqayyo nama uumuu kootiif nan gaabbee waan inni jedhe argitu. Boqonnaa 6:8 irratti mul'attanii gaafa ilaaltan Waaqayyo akkas jedhe mana Noohii dhaqee dhaloota hundumaa lafarraa nan balleessaa si wajjin garuu kakootti nan gala manni kee oolan. Mee iyyine ameen. Siin nan oolshaa'e. Boqonnaa 7 gubbaa dhaqanii gaafa ilaaltan immoo dhaloota sana gidduutti Noohii nama qajeelaa adeemsi isaa qajeelaa dubbannaan isaa qajeelaa lafan loolu qajeelaa waan inni hojjetu qajeelaa. Bara sana maaltu ta'ettanii dhaqanii gaafa ilaaltan namoonni jireenya gadhiisitti deebi'an. Nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaa ajjeesaa waan barbaadan gochaa jira. Bara dhaloonni akka garaa isaatti jiraate isin dhibaa dubbiin kun wal qabata. Bara Noohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a jira kutaa kana keessa. Bara Noohi namni waan jaallate hojjetu. Akka barbaade jiraatu, akka barbaade adeemu, iddoo barbaade oolu, waan barbaade.
akka barbaade deddeebi'a waan barbaade dubbatu yoo barbaade hin ejja yoo barbaade hin hata yoo barbaade hin soba yoo barbaade hin diiga yoo barbaade hin ijaara jireenya gadhiisii baay'ee jira Waaqayyo garuu akkas jedheera lafa kana nan balleessa dhaloota kana nan balleessa jedheera namoonni baay'een akkas jedhu maal Waaqayyo uumee na balleessaa Nohi garuu dhaloota sana keessatti nama Waaqayyoof abboomamuudha harreeyyuu dhaloonni Waaqayyoof abboomamu hin oola maal laata nagaa mulaata iddoo kanaatti warri Waaqayyoof abboomaman hin oolu jedhame alatti nagaa maala alaamana nagaa maala sagaleen kun warri Waaqayyoof abboomaman hin oolu jedhame maal guddisaa iyyaati ameen jedhaaka al tokko tokko ciccitaa fida ciccitaawwan nagaa magaru nagaa al tokkotti wangeelaa fi tokko fi keessi tokko hojjeta ajira deemanii keessi nama laddaa qaba wangeelaa fi nama laddaa qaba keessini akaayii ta'uu agadaa namaasa ta'uu waanuma arge cabsata irratti dhufu beela isuma cabsatee madara naafa bireesii dhagan lama ta'anii immoo wangeelaawiin immoo haadha manaa qabaatuma haadha manaa qabu immoo bakkee laala nama tokko yoon ilaalin asna ilaalaa garuma ko abalutti dubbachaa jira jennee asinatti dubbachaa jira jedha malee bara namni namaaf dhaggeeffatudha bara isaati daawwiti yoo amma dhumaatti namaaf dhaggeeffateem gaafa naattarraa jechi mana isaa dhaqe anajjeesa nan balleessa nama akkasii jira gaafa naattarraa jechi mana daawwiti akkasitu akka jedhe daawwiti namni akkasii du'uu qabade si jedheemnu barratti naattarraa jechi wayshoo jedhamu miilla isaa jalatti lafa dhee harka keenaa wayya Waaqayyo sitti dubbata malee abalutti dubbata miti amma tokko tokko waaqa odeekamu maa dhubeettu har'a waa dabaluu marraa gashee Otu harka ofirra keenya Waaqayyo natti dubbate inni narraa gashee Waaqayyo ta'e inni tumu. Kanaaf iyyuu wangeelaawiin yeroo boqonnaati akaayii ammaarratee maannoo qeesiin akaayii ammaarrateetu yaachaa gadi ba'e harkuma beeka waan ta'eef. Lallabi immoo kan wangeelaawiiti waaree booddee gaafa dhufee ol ba'u innoo warri meedha harki sin bare amalli sin bare otuu namni sin hin kennin waanumatti hidhattan agadaa namaan jedhamu maaliin jettan biraan dabartan hammaaraa madeemtan mee sina daba Waaqayyo inna gaamaa qeesii de wangeelaawiin inna gaamoo de qeesii kotta dana taa'ee meelan dubbadhaa maaliif inna gaamoo de gaafa qeesiin immoo achi ol ba'ee kenne qeesiin immoo wangeelaawiin immoo qeesiin immoo warri mee eenna otoo haadha manaa qabdanii Waaqayyo gaa'ila sinii kenne bakkeedhaa shammatachaa deemtammee Waaqayyo sin adaba inna gaamaa wangeelaawiin reefuun bara rakkina kennoon nagaamu har'a yoo dhagaamu baatee guyyaatti dhagaamu qaba guyyaan isaas dhufee balbala ga'eeraa jabaadhaa warra Yesuus Kiristoosiif abboomamanii isa eeggachaa jiranitti yeroon ulfinaa dhiyaateera warri waaqarraa mana qabeettan lafa jirtan iyyaati ameen jedhaan harkaa fura dhufeera abbee tiksee loolotaa dhufaa jira warri qalabatii jireenyaa qubarraa qabdan mee ameen jedhaaka warri biyyi lafaa macooree qalabatii jireenyaa quba keessanirraan baasiin jiru Waaqayyoof abboomamtanii deemaa kan jirtan kanaaf bara Nohii kana keessa namoonni akka barbaadan jiraatu hinatu hin sobu hin ejju hin dhugu hin machaa'u hin diigu hin ijaaru lafa barbaadan oolu waan barbaadan hojjetu diingatamee hafe nan dhufa kan jedhe sanatu dhufa namoota baay'eef hin dhufa namoota baay'eetti immoo itti dhufa bara kana nama Waaqayyoo itti dhufu otoo hin ta'in nama Waaqayyoo siif dhufu siifa ta'u laphee nama dhagaye argeera iyyiiti ameen jedhin argamu warra kaanitti baratutti dhufa warra kaaniif garuu baran dhufa macaafa qulqulluudha dubbii qulqulluu keenya tokko kabajaan butamaa tokko salphinaan achitti hafa warra kaaniif barri dhufaa jira barri gidiraa barri gaddaa barri moofaa barri abdii kutannaa barri siqiqii barri boo'ichaa barri mimmaanii hafe barri oolichaa wajjin faarfatan dhufaa jira warra amananiif haloori nageessan guddisaa lama jirtanii ameen jedhaa kanaafidhaan Phaawulos isa lafarraa godhoo keenya keessatti baay'ee rakkanne isa waaqarraa mana keenyatti dabalachuudhaaf immoo hiikkaadha kan inni jedhuuf asitti rakkina jira Yesuus biyya lafaatti rakkina qabdu jabaadhaan ooyeeraayi
rakkina jiraasi godoo jedhe waan lafa kanaa Yesuus godoo kee soofaan hin jiru godoo kee bacummi gaariin hin jiru godoo kee footee siree gaariin hin jiru godoon ji'a lameedha godoon waan yeroo gabaabduuti manni garuu waan babbareedaa qabatu dhattanii warri baadiyyaatti guddattanii dhalattanii guddattan beektu seenaa godoo sireen ishee sooyya marra ciisu qaqaqaqaqaqeetti isillee badaa namni baadiyyaatti dhalate hin jiru fuuluma keessantu busundii fakkaata waan ta'eef moo achumaa dhuftanii akkas taatanii achumaa dhuftanii maal haa ta'ush akkana kan dhuftan kanaaf iyyuu sireen godoo kee akka soofaa isa mana maadoo moosmoolii isa mana keetii sanaa miti qaqaqaqaqa yeroo ciisan taa'umsi ishee doombii inni waaqarraa immoo mana hidha lafarraa godoo biyyi lafaa kun immoo namoota baay'ee bacabbaciiftee dhuma irratti immoo warra akka Saadaam Huseen himme warra warqeetti fincaan warra warqeetti shinti beetii ba'ammiyaa mana warqee kee jiraachiftee dhuma irratti fuutee banniftee gadi gombiste warri biyya lafaa hariyaa jirtan kun beela jabitti godha mee deebi'ame meetti qabbaneessaa warri biyya lafaa kana mee foolii fuutanii ganama amma galgalaatti gulufaa oltan kun Yesuus hangafni tolootaa dhufaayeera. Warri dhageessa lafa jirtan iyyaati ameen jedhaaka. Yesuus naa dhufaayeera jedhamee iyyaati. Warra inni itti dhufu hin ta'in warra inni sii dhufu ta'iif. Alaamana kan jirtan iyyaati ameen jedhaan harkaa fuudhaa. Warra Yesuus dhufuuf. Warra faarfachaa gara isaa godhan. Naa dhuftee na fudhachuu dhuftee. Boo'icha konfitee gadda konfitee salphina konfitee uffeena nobbaafadhe warra jedhan ta'i guyyaadhuma maaloo iyyite ameen hin jettu ati mana lafarraas akkas bareedu kana kee jiraattee gubaa si ol sin naqatin maaloo lafa jirtu iyya ameen jedhu mana nama baay'eedhaan na daawwannaa sagantaa mandaraaf gaafa deemnu manni namaa siraamikiidha soofaan irra teenyu irraa ka'i hin jedhu mana tokko immoo gaafa dhannu du'ee hin jenneta dhufe seeneetu achii ka'uu yaaddoomna bayi gali nuun hin jedhu waanuma duutanii jenneta dhattan fakkaata manni namaa tokko maal kana keessaa galuu anoo jennetan dhufe seen garuu mana namaati lakka mana akkasii lafarraa keessa jiraatanii gubaasii ol kee afaan ni keenya jeti cimsii lafa jirtu ameen jedhin harkaamu inni lafarraa sii ta'ee sitti tolee bareede sii mijate inni dhumaa jireenyi kee ilkaan qaruu akkam ta'a asitti profeesarii ta'uu danda'a dokterii ta'uu dandeenya PhD mee qabaachuu dandeenya PhD'n gubaasii ol nama oolchu sagalee waaqayyoof abboomamuun garuu gubaasii ol nama oolchu ilaabbee amantoota gaarii tokko argeera nama xuruu tokko argeera sagalee waaqayyoof abboomamuun gubaasii oliin nama oolchu wayyaa ittiin bitachuu immoo gubaasii ol ittiin ooluuf amantansin bara kanallee kan wayyaa godhaniiru wangeelayyuu kan makiinaa diivoordii kan amar godhaniiru makiinaa amar godhaniiru kan VAT godhaniiru bara kana wangeela kan mana gaarii ittiin ijaarrachuu godhaniiru garuu nuuf waan tokko nuu gale inni sin ta'a yoo ta'e duraan dursaa mootummaa isaa barbaaduutti yaada keessanidha malee kaanitti isinii dabalameedha kanaaf sagalee waaqayyoof abboomamuudha bara nooyi dhaloonni abboomamuun hidhanii gadhiisitti waan isaan jiraataniif sabuma sana keessaa noo immoo waaqayyoof abboomame waaqayyoodhuma saba bara nooyi bishaan badiisaan qadaade saba akka barbaadde jiraattu bishaan badiisaan qadaadee biraa deebi'e ejjittuu alallee akka barbaadde jiraachuu waan barbaadde ishee hojjettu sanamee bishaanuma badiisaa fidee miilluma jalaatti burqisiisee mataa samaa irraa gaditti roobseetu qadaadee biraa deebi'e gurbaati muna dhageessee deennaan gali markaba kanatti harreeyyuun dhufa barra akkasii waaqayyo warra kan saagama isaanii hin gora dinneessitanii homaaf sagalee keessan turuma godhaa iyyaati ameen jedhaaka gadi gurbaatitti isayyuu kan nama dhibu gaafa nooyi markaba kanatti galu waaqayyo immoo alaan cufe markaba nooyi jedha otuu waaqayyo alaan hin cufne ta'e soddaa isaa waamuu danda'a kottuliti durbii waamuu danda'a barri durbiin waamee iddoo namaa laanneen dhufa bara soddaan iddoo namaa laanneen dhufa bara firri iddoo namaa laanneen dhufa akka irra abaluu galee hojjetu abaluun ta'a jaarsoliif abaluun ta'a agartuu kadhannaaf abaluun ta'a wangeelaa fi akka jiran mitiif gaaficha mi'a ilma waaqayyootu filannoo geggeessa
mootii waaqaa lafa iyyaa lafa jirtanii ameen jedhaa kan hin cufe haalaan otuu keessaan cufame ta'e oo nooyi bane fira galchuu danda'a nama akka malee jiraachaa turte galchuu danda'a hamma namni akka malee jiraatu jira iddoo aarsaa innatu jira inni soomu jira inni nama loolu jira inni mattaa fudhatu jira inni dabarsee nama laatu jira inni boolla namaa qootu jira guyyaa tokko waaqayyo alatti hambisee warra kan saaf hin cufu iyyaa lama jirtanii ameen jedhaa ka akkeedha wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 irraa warri akka saree waan hundumaa xureessaa deeman garuu guyyaa isa dhumaa sanatti alatti hafu warra akka saree waan hundumaa xureessanii hamma gaafa nooyi markaba kanatti galuutti yaada isaa isa jal'inaarraan deebine dhaloonni arayyuu akkasumadha taateen hundumtuu ta'eera waan tafe hin jiru dhufaatii masaa duwwaa amma eegada argitanii ta'e Ameerikaa keessatti naannoo Kanaadaa keessatti urjiitu waaqarraa bu'eedhanii addunyaan guutummaan liqisiifachaa turre warri fuula fibiira jirtan ilaaluu dandeessu. Hin bu'ee chaayi urjiitu bu'ee samaa irraa qorsa guddaa bu'ee addunyaan dinqisiifachaa jiru. Taateen gara namaatti ta'a jedhamee nutti himame hundumti isaa dhumee ilma abbaa irratti kaa'ee ka'e haati intala irratti kaate intallaan irratti jedhe ta'e mootummaa irratti jedhe ta'e beelli ta'a jedhe ta'e sochii lafaa jedhe ta'e muddama ciniinsuu jedhe ta'e waan hundumtuu ta'eera maa jettee ta'a jirtan namni mukkee ta'a harkaan qabaa bitaa mirgatti hundumti isaa utuu muramee maa jettee ta'a jirtati jedhame maa jettee ta'a jirtan otuu Yesuus amma yeroo kana otuu lallabaa jiru dhufeeme amantoonni akka kanatti taa'aa jiru kunne haalleluuyaa jedhee hin butama nama meeqatti cufama nama meeqa jalaa dida hillittu nama meeqaan jira waaqayyootu dhufe maal fakkaata jireenyi kee isa waldaan isa nuyi mana keessa jiraannu tokko ta'uu dide jireenyi kee warra waaqayyoof abboomaman ta'uu qabna nooyi dhaloota sana keessatti waaqayyoof abboomamedha dhiyoo kana namicha tokkotu maal godhe beektu dhugaatii dhugee machaa'ee hamma deemee manatti galuu dadhabutti ga'e innaan manatti galanee gaafa ka'u isin dhima manni isaa akkas miti manni isaa asii achidha achan deema garuu manatti miila fuudhuu dadhabeetu dugda duubatti deema akkeedhe dhaabatee ilaalee maasila achi ga'eera miti anoo irraan fagaadhee deebi'ee ahaa duudaan deemaan jira hiyyeedhe edga akkas ta'e immoo akkasittiin galuu ta'e duudaan galtu moo fuudhaan galtu mana maayitan nagaama bara namni duudaan deemuudhaan Israa'eloota rettanii gaafa hidhaatan garaan isaanii Gibsiin jira fuulli isaanii garuu garaan isaanii Gibsiin jira fuulli isaanii Kanaaniin jira warra garaa biyya Gibsii kaa'ee fuula isaanii garaa isaanii biyya Gibsii kaa'anii dugda isaanii immoo biyya Kanaanitti qabanii adeeman Israa'eloota agartaniitu yoo ta'e al tokkichi lafi tarsa'ee kan isaan dhudhe boomni hadhaa qabu kan isaan fide al tokkicha masaraanii Yaarikoo isaanii irratti jigee nama 23 kan awwaale Israa'eloota mana warra kakuu waaqayyoo dhagaan harrayyuu warruma dinqii waaqayyoo isaan gidduutti geggeeffamutu dhuma jedhee yaaddaan dhufaatii Yesuus garuu dhumaatii kentai nagaamaa'e waaqumti naan eebbisu moo naa waaqu dhufaatiin Kiristoos dhumaatii kentai hiyyaati ameen jedhaaka namichoo dhugaatii dhugee machaa'eetu dabbasaan isaa gurguddaan addana gagaa galuu fedhee galuu dadhabeetu muka tokko jala lixee dhaqee ciise rafeen ganama gala maali bara dhumeedhe halkanatu manni muka jala rafaa jiru ijoolleen dhaqanii jirumni warri bakkii kana wantini qaaman immoo saaroo dhaqanii mataa meerraa gogaa irraa aadaniitu baacaaf godhanii gogaa irraa aadanii gatanii ganama gaafa irri bakkii aadammaqu namni kaleessa dabba isaan irra jiru har'a waan tokko yoo irra hin jiru ganama ka'ee taa'ee ilaalee qaqqabee yoom akkas ta'ee bune
Namni baay'een yeroo isaa yoo ilaalee yeroo akka taate wallaaltee ta'an baay'een cubbuu keessa badee sokkee fuula eegama ga'eetu namni baay'een yoomiin akka ta'anii kan jechuu dadhabee noo baay'ee jira. Eewudhaa kuni kuni maa namni ta'ee deebi'eera fi eewudha garuu maayittan isuma barreetti waaqayyo warra isaaf abboomamaniif isaaf hin abboomamne gidduutti waa hojjetu dhufaayidha. Kanaaf iyyuu yeroon isaa guyyaan isaa waan hin beekamne kana jalaa ba'uudhaaf abboomamuun barbaachisaa akka ta'e dingata akka nurra hin baane bara Nohi waaqayyo bishaan qabanii isaan qadaadee biraa deebi'e. Bara Looxiin godhatanii olaaltan abidda boba'uun qadaadee deebi'e waaqayyo biraa. Looxiin sawaan gaariitti jalloota ejjitoota warra dhiiraaf dhiira wal fuutume alaaf alaa warra wal fuutumu abiddaan qadaadee biraa deebi'e. Rabbiyyatti namni ta'e ulfina waaqayyoof kan hin taane akka malee kan sagaagalan akka malee kan jiraatan akka malee kan adeeman cubbuudhaan cubbuu jechuu kan dadhaban jallinni xaaraa kan ga'e samaayitti kan irraa ol ba'e waaqayyoon akka waaqayyummaa isaatti ulfina kan dhoowwatan waaqayyoo iddoo ga'etti qadaadu qaba. Warri kan waaqayyoo jabaadhaa lafa jirtan inni gaama taanaan guddisa ameen. Roomee boqonnaa 1:28 dhattanii gaafa ilaaltanii waaqayyummaa isaa otuma beekanii akka waaqayyummaa isaatti ulfina isaaf hin laannedha. Dubartoonni isaanii isa waaqayyo uumamaan isaaniif kenne dhiisanii karaa waaqayyo uumamaan isaaniif hin kennitti jijjiirratanii akka malee jiraataniiru. Dhiironni isaaniis beekaa karaarraa jallataniiru. Sidoon Gaamoraa abiddaan qadaadee bara Nohi bishaan badiisaan qadaadee biraa deebi'e. Sidoon Gaamoraa abiddaan qadaadee biraa deebi'e. Isa baranaa isa dhufaa jiru kan ammoo du'a bara baraan qadaadee biraa deebi'a. Dhaloota jaarraa kana ammoo abidda bara baraa du'a bara baraatiin qadaadee biraa deebi'a. Ati bara jalloon abidda bara baraan qadaadaman jireenya bara baraa ta'an kee. Maluu kana xilleessanii ameen jedhu guddisaa ameen jedhaata. Kanaaf iyyuu fakkeenya 28 tokko kan ta'e hidhatanii gaafa laatanii sagalee waaqayyoo gooftaa keetii gaarii goote yoo dhageesse saba warra kan galanaa oolta malee gachallaan taatu. Yeroo dhageesse abbumamtu waaqayyo bara kana hin dubbata. Maraatuudhaan hin dubbata, beekaan hin dubbata, wallaalaan hin dubbata, ola deemaadhaan hin dubbata, ga'eessaan hin dubbata, bajaajii yoo lixan, makiinaa yoo lixan, taaksii yoo lixan, mana namaa yoo lixan, waaqayyo hin dubbata. Baratti waaqayyo dubbatu dhabarri kun garuu baratti dhaloonni waaqayyoon dhaga'uu dadhabee. Yoo dhageesse galannaa ol taa'e harka keessa mirgaa ol fuudhaa waan isinitti hima akkasiin jedhu waaqayyo yoo sagalee koo dhageessee sagalee koof abboomamte warra kaan gararraa si oolche. Mataan immoo teellaan oolu fuuldura malee akka eegee miti eegeen noqqee gangalachaa oola dugda duuba saawwaati dugda duuba bineensaati mataan garuu fuuldura oola. Kanaaf midhaan Daawitiin iyyuu mataa kee akka inni dibee beessa kee akka inni dibee bora akka inni mootii ta'u bora akka inni biyya geggeessu yoo kufe akka inni qabu hanbeekuuf akka godhe. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo gaarii mootii yoo dhageesse waaqayyoo abboomamnee jiraachuu waan dhufaa jiru kana jalaa ba'uudhaaf waaqayyoo abboomamu tokko dammaquun jedhe lammaffaan abboomamuudha. Fakkeenya 28 tokkorraan isinitti dubbachaa jira. Isaayyaas 1:9 ammoo keenu sagalee waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan waan gaarii namichi baasu hin nyaattu diddanii yoo irratti kaatan garuu billaan isin nyaata jedhee ani waaqayyo dubbadheera. Sagalee waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan waan gaarii namichi baasu nyaattu. Diddanii yoo sanatti kaatan garuu billaa isin nyaata. Dhaloota didee waaqayyoo irratti ka'e waaqayyoo billaa hedduutti ergeera ammayyu. Dhukkuba isa tokkotuun darbiin kan biraan dhufa. Boo'icha isa tokkotuun darbiin kan biraan dhufa. Miidhama isa tokkotuun kulkulfannee fitiin isa kan biraan dhufa. Kan biraan dhufa. Eessaan dhufe yoo jettanii dhaloota sagalee waaqayyoo fayyadamu. Baranuu sagalee waaqayyoo fayyadamuu dillu dhahicha baay'ata. Namicha tokko jira biyya keenya buna isaatu baay'ee ija godhannaan buna fedhee magaalaa manditti geessee gurguratee biiraa isaa tumeetu no erga dabsee akka tokko ta'ee itti bareede booddeeme biiraa isa gurguddaa kana maqaan isaa maal inni qodaan isaa gurguddaa tokko jira. Maqaa ishee maal ishee? Isa mee qodaan isaa gurguddaa biirichi? Watuu beekanii hin beeku jechuu cubbuudha.
Ano sa durin sing gaafadhe. Ani adallee maatachi dhaqa. Isheentu qodaan ishee adda addadha. Tinnishuun naatiin ni qoododhan. Guddaa fi xinnaa hedduudhaan. Naannoo dhugee quufee raateetu isa guddaa lama immoo fudhatee gadi ba'e. Harreen buna baattee dhufti jirti waan ta'eef. Si baatee dhufe tunnoo mangaagaa harree gargar qabee. Biiraa isa guddaa lama sana obaase harreen mee biiraa lama dudde. Itti agarra. Bara namni keessa bahe amma kana jalli namatti torgitu. Kun immoo maalirraan dhufe beektu ija buna isaa ija godhate hin eebbise waaqayyooti. Waaqayyo maaliif gabaa kan taabonuu dhaabe beektu gaafa nu eebbisu qabaannu hin danda'u. Ammatu mana tokko gamatti jaartanii haadha manaan daddabaladha jechuudha. Manaan manuma tokko keessaa isii kaa'ee manuma tokko asii jenna. Nagaama moo ciccita rakkoo malee torkisee naati. Harree baasee deebi'ee gala. Kana duukaa mana dubbadhu waan jira yeroo isaan naan kennu malee. Kanaaf tolee yoo jettanii waan gaarii nyaatu diddanii yoo irratti kaatan garuu billaas nyaataa nyaatamnee dhumne mamu. Wayyaa gannu dhossee utaalla malee waldaama irraa utaalla malee dhumne. Dhukkubamee achira matti mukiyaan hammee. Argitanii? Otuu isa kan dhiigaarraan fayyin kan lafee dhufa, otuu kan lafeerraan fayyin immoo kan iddaa dhufa, otuu kan iddaarraan fayyin immoo kan sammuu dhufa, kaanserii jedhu, taayifoodii jedhu, taayibeesii jedhu, menteqereshoo jedhu, qeraanqerboo jedhu, yaa jedhu irratti mana jaarrate godooma dhukkubaa jala oolla. Eessaa dhufe yoo jettan waaqayyoo ajajamuudha. Nama si bukkeetaa harkaan qabaate waaqayyoo ajajamidha ija kana ooltaa jedha. Billaa kana ooltaa jedha. Haadha guddisaa lafa jirtani ameen jedhaaka. Isin qoree bini. Egaa hunda isaa dubbachuun baay'ee ulfaata. Inni gara biraa yookaan inni sadaffaan fixeeraa moo walitti qabaan nu faayida. Inni sadaffaan kadhannaatti jabaachuu qabna. Jireenya kadhannaatti jabaachuu qabna. Maatiyoos 26 lakkoofsa 41 gubbaarratti gaafa laaftanii eegaa qoromatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Yesuus adeemsa isaa biyya lafaa kanarraa qabu kadhannaadhaan xumure. Kan Yesuus kadhate nuyi kadhannaa dhiibne haa. Biyya lafaa kan akka baraa macaafaa walitti qabuu ni danda'u jilbeenfatee kadhate gaara geete samaanitti warri kadhachuu qaban hin rafu. Inni kadhachuu hin qabne garuu kadhachaa jira. Isa yoo ta'edha dafqanii gaafa lolaasutti jilba isaatiin gadi jedhee waaqayyoon abbaa isaa kadhatee gaafa kadhatu moo akka jedhan. Yaa abbaa koo xoofoonni binaa kun gidiraan kun muddamni kun anarra haa darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u jedheetu kadhate. Jireenya kadhannaa qabaachuu kiristaanni kadhannaa qabu waraana meeshaa hidhatee deemu wajjin wal fakkaata. Kiristaanni kadhannaa qabne waraana meeshaa malee deemu wajjin tokkodha. Mudhiirra jiru harkarra jiru ijoollee makaanaatii baratti dhufu nyaannee lafa. Naadiin itti jiru kan waan irraa sodaatantu jiru. Isaan barate immoo baratteeti ijoollee namaa isaan caalanii. Utumaan baratiin waa godhu ijoollee nama si'anaa utumaan baratiin waa daggaa. Mucaa yeroo tokko akkasuma jedhe itti deebisuu jedhe. Yesuus Kiristoos mana ispoortii galle. Lakkii baakoo jedhee biraa ka'e ana isaa ta'e lallabii laphee bite kana. Ammas kee guutaniiru iddoo nama dha'anii dafqa namarra guutan gabbee kan ofuu keessan. Kanaaf ijaarsi waldaa akkatti nama lamu qabuun baraka. Maaloo ijoollee ishee kushuu godhatte haphii ladabina dhiisaa qoosee hiikee qomoo kennu buustee turte. Diijii kee buukoorraa qotabbatee mataa walii dhiisa dadhabuu namni dadhabu jiraa mana nama shukkuutti ta'e. Adeemtale jiru amma sodaatte yaasuni. Amma qotabbatee mana gaasii qotabba. Adabbiin jiru durii nadabu nama shukkuutti. Jaarsa ta'u jaarti dargaggeessa dargaggeettii nadabu dur amma moo yoo adaban yoo tanitti adabu yoo adaban moo
Baik sih si malee kamu waldaa qabdu si malee jiru waldaa. Mulu wangeelii naqay hamma bu'aasachise. Mulluu ta'e immoo deemti dhufa ammoo. Amma immoo isa immoo dooktirii barsiisu madagaa dhugaa. Humni rakkanii dhugaa walii gadi gulaalamaa jiraata. Jireenya kadhannaa qabaachuun waraana meeshaa hidhatee deemu jechuudha. Yesuus akka jedhe kadhachiifadhaa sibii kennamaa barbaachifadhaa argattu. Sooma moo dhugaa? Maal kadhachiifadhaa moo kadhadhaa? Jenama sagalee kana kadhadhaa sibii kennamaa jedhe Yesuus jedhame. Barbaadaa hin argattu jedhe jedhame. Namni moo kadhachiifachuu moo kadhachaa yaa bara kana? Baik, baik kerja cipan nak, garuk kerja, ini kerja cipan tu ada yang cipan, tadi sah. Nabi jadi salah baca boleh beri cipan, terjadi tu kita jadi terjadi tu kita boleh deh, surya cipan ranu mama thar ranu me. Hari itu orang ini hidup dia tu, warna mama thar ulu. Amor anda bagi gogili kabar baru, macam apa bisa nama baru kan? Gogili baru, ini macam mana baru? Karena tidak ada Kristian karena kamu kopar. Ya itu apa nama lakos itu orang beda tadi kabar tadi. Walaupun walaupun colu mantu singit dulu dikasih. Wah kayu pada cuan ini tadi. Wah berbuat dari juga baca tadi. Kristian karena kami walaupun mati karena kami walaupun apa mana di mana karena kami itu cari jenis walaupun. Kami siapa ada garis baladi kata. Dong gol-golan siapa? Siapa itu cuma nak tu tidur dengan berafu deh, tu tidak ada dengan berat terus macam tu. Ini sih tu, jadi sih tu betul. Aku sih tu sih berbuat jadi ni mesti raja itu, jadi tu yang nama itu nak ubah deh dia tu. Itu tu kucing dia kayaknya. Baradar kita berisac abis je kan kamera warna parta barisan. Baradar kimo, abang mana kabar badai reba, mana kabar kanamit. Ruge pun fatih kali matu, kuah. Isan nasi ko duga mawal jabur kaca tu tidak kesu, isan nasi ada mana ada. Jabul tu, ganam mawal jada tewal jada mo. Tewal jada mo. Hebi cina bu ini leni cina. Motum mawa ya ne rufe ada mana ke kos go teba la na tum nangkar challe gal tanan itimbu kabar badai ada tu male. Ergare bichir radabate ilileni sol radabate. Amare bichi suna debu mo nilishit. Ilisha ne male nilishani mam. Nama kya ke nilishani? Ilishi. Har kawali tirebi. Utali ne male nutalchi sumam. Bali betul kapan halat mijata undum tu ganamu makai borsa pun date kanna kunni kanno ada makan undum tu ada gara undum tisa ada gara kana apa mana macam ayah kali ada mana ada dur ini ada aku dah tiada di mana sendiri mo dur dah aku dah ganti dah aku kamu beri tole teknologi nu bata bijo amo barbare yu of choti dah tu kali sama nama karena tu rekal kala saati pura kurang kia Ati mana agak dibate, dia vi coach avi di Malta te dia vi coach terjadi tu ni dia main ruit. Tidak kamu nak kebetui, dulu gan sama na irama garu dua berat tidak kami ruf. Machine tidak kamu nak, undum tu machine itu ya berakan. Dan lebih machine itu ya, undum tu kilen sana te. Senduri indah tiar kisah macam lah, senduri kan avi tu wallah te tahu cawa cimi sendiri berakan. Kan avi dah ada gansa, nanda ti seno. Erkawan undum tu mana do feba panim, bisa mana orang buam. Oh cuma mana berair, macam irsa mana masuk mati, kuah, gona dulu abis dabo besani, gona itu, injuru masuk di sini, jirane, hai sahu, kasala itu, tabar sindara itu mo, tabar sesi itu fer abis itu, inaga mau cicita. Baik kan? Baik ada kamu malay. Di sini tin nagamu yote anatta ada kamu. Anu Anabi sini ba? Enai no tayi Arabsa. Ada garasi abus, balarasi abus. Duya mayu.
Injiraatiin itti buftee dheedha mana arrabsa ishee daakuu daattu. Isheen immoo daakuu ishee daatti calmattee yeroo daakuu daakanoo seerumini isheen immoo maa itti beektuyi atis. Isii gaddarteetu ati siitti gaddarte. Amma wala atis citi atis balaarra bu'e jecha amma kwaarii kee ta'a atis adagaaf ta'e atis balaaf ta'e atis jecha mataa. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftanii waan barbaadan nabdaleera. Walloon wal qoccoluu maatu isin gidduutti kaaseera. Qoccoltuun daarii qabdi maskiya. Ollaadhaa ollaatti manaa manatti qe'eedhaa qe'eetti daarii qabdi. Waariidhaa waarii. Kan itti qabaan dadhabe balaa wayii jiru akka bubbee wayii jirtu as keeyyu. Ni bu kan namatti yoo gadi baate mi'a si gadi baatu haadha kootu dur yeroo waldaa yeroo achi jiru biyya jiru waggaa 17 fuuldura rakun yeroo waldaamee ilillee ishee maqidasii kana tarsaasee sokka ililleen haadha kootii jallisaa akka qalabatii wayii qaba gaafa mandaratti qabdu immoo yaada baataa hoo cabisi haa cabsu indaan konkoloqqee hoo cabsitee wal fakkaataa isa waldaajin nama simbuu keetaa harkaan qabaatii bitaa mirgatti jireenyi keenni waldaaf inni manaa wala fakkaatudha. Ana gungumu nama mulluu waa nyaata taatan kasuma godhaati ameen jedhamee kan. Jireenya kadhannaa qabaachuudha inni gara biraan nan gabaabsa yeroon keenya jira waan ta'eef fixeera. Qophaa'uu kana irratti dubbachuu hin danda'u qophaa'anii taa'u. Qophaa'aa ta'u kanaafiyyuu qophaa'oo taa'edha macaafni qulqulluun keenya irraa dubbisa qophaa'oo taa'e warra qophaa'an itti dhufaatiin Kiristoos akkattuu miti. Maatiyoos 24 lakkoofsa 44 irraa argattu kutaa kana. Maatiyoos 24:41 warri qophaa'anii ta'an ilma Waaqayyoo wajjin faarfachaa jannatatti galu. Inni gaama yoo ta'e guddisaati ameen jedhaa. Kaanee miila keenyaan dhaabannee Waaqayyoon kadhannee xumurru. Kaanee dhaabannee kadhannu Waaqayyoon.